dandeetta no problem namni sheekaa mootummaa caalaa ulfata wallahi amma abiyyi jawaariin faa fuudhu tura qallala ustaad ibsaa fi ustaadota biraatitti heerumur qallaali warra siyaasaa kun amma qallaalidha warra siyaasaa kanaatti heerumuun baay'ee qallaalidha dachi isinis rifata samii isinis rifata malaayikaa rabbiitu isin rifata dhiisaa waan akkana namoota rabbii jecha jara kana jaalatan meeqa isinitti rifata guys gidee isin gafuutanii olomaa gurguddaa xiqqeessita wallahi ija ummataa tira rabbi isinaa hambisu alhamdulillah isanin qabu nasraa biftulle dhiisaa waan akkasii bakka taare dhaqina yeroo waa firaanki gootan bakke bareedu dhaqa firaanki bakke namni keessan isinii gammadu wallahi nama qalbii isinii cabaafi ana ammeenya keessaniif miti wallahi nama qalbii isinii cabaafi ምንም ማለት አይደለም ኢናፋ ወይስ ቀባደ ምት ያመለከ የተረበይዘኒ ገሩ ፍራንኪን በከቀባ አርቴ ማታት ካያችሁ ምት አርቴ ኢጀት ካያችሁ ምት ኛረት አርቴ ሂድት ካያችሁ ምት አርቴ ሁዱት ካያችሁ ምት አርቴ ሐርማት ካያችሁ ምት ያ ሸባብ ያ በናት ስሪገለ ጋፈረመ ሼካቶ ኮ ጃለተ ሸማሪ ኦሮሞ አርቴ ሁዱት ካያታን ዲሱ ቀብቲ arte harmat kaayatan dhiisuu qabdi arte hidhit kaayatan dhiisuu qabdi arte ijat kaayatan dhiisuu qabdi amma isin gabbaatanii deebiin aadaa biftan aynaa hin beeka isin maraatota aynaa isin gabbaatanii akka deebiin aadaa biftan hin beeka taraa dhibba tokko naa deebisa garuu dhugaa jirtu walitti himnee wal wajjin jiraan isin gale dhugama jirtu isinitti himaan jibbaa kiyyaaf miti Sinigale, amma kaisin debitani iyitanin beka. I think if tun debileona debisu batte nasrana madufte iyiti option qabdu. Imani jara kana lamani waltar. If tun mungkin debina debisu mala na debisu abum mala. Mungkin. Garu jari lamanu debina ma debisu tokkofa. Ana araba kesan soda jere chaddise isin hilal. Koma waan namni biraan anjere ol wani isin nanjetan injiru waan duran nanjira turtani ol wani jiran injiru waan ta'eef callise isin laalu garaan na dadhabe booda akkasin deebitanii wow jettan hilal angaru anamma isin arrabsaan jiru jaalachuu mirga qabdan namni jaalate kajalate argata isa jiru himmotu Allahu a'lam malif isin waan nama qaadi nama ustaada jaalatarifi kara amantiti tachi qabne deebi isin deebnaachu namni dubartiin takka dhiira jaalatte argatti isa jiruufi jaalachuu mirga qabda argachuu himmotu Allahu a'lam kana jechuun maal jechuudha afaan sheekotaatiin isinitti maara nama lala afaan sheekotaatiin isinitti maara afaan oromoo dhiise Allahu a'lam jechuuni nama jaalatte sani yookaan hin argatta yookiin hin argattu rabbitu beekaa jechuu kanan beeyta nama ise hayatli tana doktora duguma doktora waratli والله أما جري كل ما هي كما كان بيك الله أعلم أوكي لما نيام إسن كوني شمران كنا شمران أوروموتي قالوا كفرتي عمري كيسان غفاتني جرتو لقوم ولتيمنا وجنيان وجدوينه عمري كيسان غفاتني جرتو تكفى واني أستاذة تهرمو يسندوغو عمري لمت ركومت namni sheeka amma isi warra fiigeetiin jalaba yuqabu kanamiti namni sheeka tokko rabbiif jecha si jaaladheen fuudhii yoo jetteen bi ufi sodaata si gale namni sheeka rabbi ufi sodaata si fuudhum mala garuu ulaagaa ittiin aboo kun nutti bilbila library jira boleso bilbilaan oolen mindinnoos asjalaa jiraatten dawwalin أزيلوا جرات الدولة حبيبي دعوة قرارة نما ربي كان ربي مكره كونه أنا ما دعوة يقولون بالبلا نت بالبلا سأقولين كي يجرا نت بالبلا لا كوزا تك تك تكاو سأقولين كي يجرات كوبلين كي ما نقول دكلي شوج منا كو حبيبتي حواري يومنا جرتا إن أنو يوم منا تنجالات ده كوي تكو جالا لا يصير بدين بيكو بوين بيكو فيديو جد بتأمل مودا سأقولين كي يجرا أمت Injira? Kebek injira?
jira okay kanafi ya obboleewwan kiyya obboleewwan biyya baqaa kana keessatti waliin rakkanne rabbiin nu asitti dhiise isin as keessaa isin baase seetochi bannaataachu laayikiin ustaadota xiqqeessitanii argattan isinitti haafu እኔ አስረግጬ ምነግራችሁት አና መለከተ ለማኑ ህንበክ والله وقسما بالله اسين يجو ادنذرا اتستاد افسا جالتمت لايك في كومنتي برباچا غرغري برباچا اوبولتي استاد افساني سينجلي دروغاد وني هندي قدرا يا رب سي قدره رغيته افان وان شيخ جالت دغته افان شيخوتا تسترو ماجر يا رب سي قدره فيديو hojjetu baatte suura isaanii post gochuu baatte hin argatta yoo rabbi sin qaddarin halkanii guyyaa yoo asirra baatee nutti bootte hin argattu kanaaf isin osoo rabbi keessan kadhattanii yoo dhuguma mootu umrii nurraa deeme namni hundi bakka nu jibbe amma booda dhiirsa argataa hin jirru jettanii abdii kakutattan taate la taqnatu min rahmatillahin hadith rabbi keessa jirti kunillee afaan sheekotaatin rahmata rabbi tirraa garaan kutatina namni jaarsa miti jannata raayu garaa kutataan jiru wal oromoon kaalkanii guyyaa wal hamatu wal arrabsu wal zulmu jannata tasfaa goreta arabar maltaati ati dhiirsa dhaba jettee abdii kutattee nama sheekatitti bootta biyya faranjii teette ande amma sigara Kenya kana dawwalatte gara Cairo kana dawwalatte gara Somalia kana dawwalatte dhiirri dargaggeessi waggaa 15 bareedduuti ya welcome jiresi simata bar ma abdii kuttan anu ijoollee kanarraa abdii kutan nan mul'ataar hoy tasfaa kutachuu wallahi maalif abdii kutatti yaritun abdii kutannan kana hunda fidee dhiirri oromoo nu gata jiranii ustaazatti booyan kun maa'in subhanallah abo rabbi sinaa qajeelchu tokko faratti ijoollee kana ambaayee sin jaaladha bataam nama waddaachut rabbi sinaa qajeelchu yaa rabbi nasraa fi iftuu qajeelcheeti yaa rabbi nasraa fi iftuu kana imaana kenneeti yaa rabbi ya allah ya karim ya sattar ya jabbar rabbi kiya in qabda indan detta akuma askesa niyatte na tafi biya baka kana kaysa babta ya rabbi jolle kana laman nu qajalchi ya rabbi ya allah nu qajalchi ya rabbi nu qajalchi ya rabbi halafa amala jalanu tolchi ya rabbi jollen kun uf dagatani uf kaysa tidebis ya rabbi uf yadachi subhanallah shamarri babbareedun tun yakkatal kari guya ustaaz jalana jette botu anjala salfade wallahi wajji nyanne wajji ujoleta nagaran jalada jala salfate ustaaz aslin jala salfate ya rabbi shamaran kana qajalchati wallahi wa alaykum salam sa mi ajirta faya ya rabbi qajalchi ya rabbi iftuti yatana qajalchati subhanallah yo nasran amma bari numa sheeka ganda turata irati wallala jirani yo nasran ustaaz iftaterum te ustaaz amin ibro terum yechun shemi dabarkum ila so oromo nama kuma dibatani ajarate tu ormi live goli push gor ajira ummata tabshi kana sagaleta amma ummata kana woga da mitoro bar sam thank you wallah thank you samko thank you jegna tabsha mochi malizin mabrine kana garazinyat oso dinama kuma dibatani azetara ormi duai ustaz rafu datara ummata rukutama kofia darba ajalan taina ormi din tazabara Sam, thank you very much. Thank you, Habibi. Okay. Kanavi, angaba umati mali siniti. Amu yolen garin, warade fatu jira bar subhanallah. Warade fatu jira. An ustaz ifsa jalade Sheikh Hamza to kofa cinkane Sheikh Hamza jimma.
كورا صداق يا تكو تشينكان أستاذ أنا أرجع أستاذ إبسا جالد وقا كاشان غيرا وقا جها غيرا نمي هرم جالد كي دعائي ناقول أبولتي أكرا أستاذ جالد تك تاك رباته هدو إربودي سي ربي كي كدو قدبي ناتا چو أفرت بلا شيطانوج نما شيكا جالد تتانان وجولة شمراني كرا اتي نما شيكا أرغتني سنتي مان كرا رئيسين كاي كرا رئيسين كا نما شيكا جالد تتانان كرك هجابك يقولوا فيديو نوليجد دولته أول كباچو ديسي إلى ستي مان نداعي فيديو ميسنجر إيمون دورية ديوسي دولة أول كباچو ديسي كرك صلاة صومي حبيبتي ربي كدوغمان بوي كدو ربي يو كرته ربي نما تجالة تسي راججو ربي كدو جارسو مكمو أرغچوف ربي كرچو سي برباچ سغارو نما جالتتن أرغچوف أت ربي كي صداچو قبدا يجو ربي صدا ربي كباچو قبدا أما مي هاجنو أستاذ إبسان أصو نظرائم فورا جره أكمت فورا مي أصو ما جالت مي أصو ما جالت أكمت فورا وانا ذنين بيني توكو بارينم أما وانا نظران هباچو دبد توكو جر أصو ما أما أستاذ إبسان نصرا جالته مي أكمت فورا نمني كنا مشيكتي دائدة دائدة مي أكمت فورا إسيتاتو هل كان يقول akka harre dara keessa gangalattu dara fuulatti dibatte lipstick dibatte halkani guyya adli wajin fukukuri qabde nama arabsiti halkani guyya gilfin sirba jette aarte kana kawarra gurracha kana ofi goote tin asirra cafarte me akkami fuudha amal ofi sirreeffachu qabde jechu osoma jaalate yu akkati fuudhu qabu jechu amantii biraa qabatte arra islaama gorani waan sandaw goratanii fuudhan intala tun intala islaamati isin islam intala wara guddaati halkani guyyaa gabbateen wajjin asirraa ol utaalti mee akkamitti ulaagaa kamii wallahi dhugaa jirtu kan babar isuma dhugaati bar isuma dhugaati bar wallahi mee isuma dhugaa mee isin taa tingi gora mee taa tingi gora amma ustaad ibsaan osoma jaalatani ibsa nasra osoma jaalatani mee akkami fuudhan isi fuudhanii mootu akkamitti dubartii biraatitti nama biraatitti daawwaa himan namni hin sobini somni harama sirbuun harama siin jedhu tokko mana keessaa bar jaartii qajeeltuu qabaachuu qaba hay isin asi tiktok irraa nama arrabsa isaa yoo daawwaa himan namni akkami irraa fudhata sheemi dhabar hin ulfaatu jaran hin ulfaatani kanaafi nasraa teenna yoo dhugaan ustaadin isaa jaalatte homaa rakkoon qabu jaalalli jaalala kana jaalalaan an jaalalatti nama amanu garuu yoo dhugaan jaalatte jechuudha yoo dhugaan jaalatte ena rabbi si yaahiru awaan yoo ta'en qabu obboleettiti keessa kee rabbi beeka dhiyoo kan abbaa abdii jaaladha jedhaa turte abbaan abdii hin dhiifte namni halkanii guyyaa nama akka goojjamee daaraa keessa gangalatu kunoo abbaan abdii as jala jira jaalataa ture amma onneetamin ustaad ibsaa jaalata jechuudha namni nama akka goojjamee halkanii guyyaa daaraa keessa gangalatu jaalataa ture amma eessan nama jaalata kunoo dhufte nasra dhufte eessan nama jaalata nasraati baga dhufte welcome habibti sigale kanaaf kunoo dhufte nasra argitanii iftu lefida indeemin nasraas jala daawwaa isinitti godhamaa jira raggaxamaa jirtu kanaaf amma nasraan as jala jirtu ani akkuma reef isiniin jedhe nasraaf iftullee hin jaalatu garuu nasraan nama sheekaa jaalachuuf iftullee nama sheekaa jaalachuuf itti heerumuuf
wanni nasraa fi shamarran kenna guutuun godhuu qaban tokkoffa warri amma jaalalaan qabame iftuu fi nasraanatti fakkaata wanni jara lamaanii fi muka jaadhu jetti laal wanni nasraa fi iftuu leen godhuu fi shamarran biraa gochuu qaban isinitti tokkoffa daaraa dibachuu dhiisu buduraa jechuudha daaraa yoo jennu kana buduraa dibachuu dhiisu tokko lammaffaa wiigii godhachuu dhiisu sadaffaa surree godhachuu dhiisu arfaffaa miidiyaa irra bayanii hudduu irbuu dhiisu shanaffaa jarri waan godhatullee natti hin fakkaanne dabbaan jaraa assamamaan jira qaamaan wal beeyna wajji nyaanne waan ta'eef wanno aartee hudduu kana ka giraandimoolii bitamu ka moolii bitamu kana godhachuu dhiisu arfaffaa ka harmaa kana kanarratti amma nasraa fi iftullee an quraana qabe kakadhaaf ka harmaa kana ka hudduu kana godhatan jarri hudduu babbareedaa qaban hudduu farmi jarallee maasha Allah watat meeroo bareedaa qaban jarri assamamaan jira amma nasraan hundarra wanni isin dhiisuu qabdu surree godhachuu dhugaa ishee ka jaalatte taanan nasraati yaad jarri dhagaye tokkoffaa surree godhachuu dhiisi lammaffaa asli wal qixxooftee asirraa nama arrabsuu dhiisi sadaffaa asirraa dannasuu dhiisi shanaffaa fuulatti hidhitti akka nama saree raqa nyaattee ka hidhii dibatan kana dibachuu dhiisi masjidatti gal yeroo barumsaa baate ka timirti beet wada masjid ka masjid wada hirriba rabbi ke kadhu in argatta ustaaz ibsa ka kanarra ala miidiyaa irra baatee boottee iftu ajala nasra ajala jirta miidiyaa irra baatee boottee mee amma ustaaz ibsaan dhugaadha singiliidha dargaggeessa nama sheekati yooma si fuudha jedhan ulaagaa kamiini si fuudhanii jedhan nama namni hundi jaalatu nama namni hundi hordofu nama namni hundi sagalee isaanii dhageeffatu atiin tun duraan kiristaana turtee yookiin amantii biraa qabaataa turtee muslima si godhanii si qajeelchuuf amantii si barsiisuuf sin fuudhani intala warra guddaati intala sheekati nama teetifuu qur'aana beeku osoo beeytu rabbiidha na wajjin si jallise akkamitti fuudham maal jechuu yaa habiibti yaa nasra yoo dhugaan jaarsa dhabdan immootuun jaarsa dhabdanii ka abdii kutattan taate nasraa biftulleen awurooppaa kana keessa singilii baay'eetu jira keessattuu jarman keessa warri waraqaan qabne baay'ee jira isin waraqaa qabdan UN asii isin oof maaliif miskiina oromoo ofitti hin qabne ka waraqaan qabne meeqa jira dhayxanii ofitti qabdanii maa ittiin heeruun yookiin maa kaayiroon dhufne dargaggeessa meeqa biraa deemtan yookiin maa keeniyaan deemne anatti ruutanii heerumtanii as keessa anan baaftanii muka nyaadhaa isin kun ofirra dhabeetanii as keessa rakkataara dhuftee jaarsa kiyya jettee as keessa anan baaftu jaartii lammaffaa si fuudha diklish kiyyibdu sobdee asirratti laayikii fi fooloo hin qabdanii laayikii fi girrigirrii uummata burjaajessetti asirra وشوج نصب دي والله لما انجرات نصب صبدوت سو كان هافي جرانا انتو في نثرة توبيكي يو بربادن اجندا يو بربادن وان توكو توكو كسالفتني ديسان تجرا نثراتين waan tokko ka godhantu jira kanaafi isa ummata burjaajessu yoo taate anaabati warra gadhee girrisaa kiyyaaf kee walitti kaafne gahaadha yoo anaabati warra gadhe garuu wanti amma godhaa jirtan kun sirraan bareedu በጣም ይደብራል wallahi በጣም ነው የሚደብረው baay'ee fokkata yoo dhugaan jaalattemoo ani waan nyooteen qabu rabbi si ahiroo boleettiti garuu amala kee sirreeffadhu habiibti ani baay'ee si jaaladha dhugaan jaalatta taanan akkumaatuu jette umri illee ta'e dilas guddoo miti ati intalumaan maree fuudhamuu geettireef ta'ina dhageeffataara subhaanallah
Yoomina fi tunuu kun Mansuura jaalatteetuma dhiibte sirba hunda baaftee fi as jala jirti. Mukayyabni dhaamee ina gubaa. Beerri hambargar nyaattee na abaaraa jirti. Nasraa umriin 18 jettee warri ijoolleen koomentii jiratti. 18 miti. Nasraan umriin isii 22. Silaa umriin shamarran Oromoo akiri 22 mire. Nasraa fi tulleen 22. 22. Silaa 22 ran tartanii mire akira. Itti dhumni shamarran dhumni umrii shamarran kenna bar 22. Hundi jaraatu 22. 22 lama jechuun umrii dhalootaan baanu. Ka dubartiin gurguddaa miidiyaa kanarratti himatu 22. Umriin lakki umriin heerumarra geenna. Umriin maafi mushkila. Warri umriin arrabsitan umriin hin arrabsina. Akkaataa jarri itti jaalatantu dogoggora malee. Akkaataa jarri itti jaalatantu dogoggora malee. Kunooti iftuun dhuftee koo. Sareentu kot. Kuduraa argadhu. Namitti osoo jennu jirru asii jaalalli keessan ustaazota bira ga'u maal jechuudha? Jaalalli jaalalli umrii murteessu bar jaalalli jaalala bar maal taate si'aati nama barateemti waggaa 27 biyya chaayinaatti nu barattee irra jaalala kenna nuun kabajju maal taate asli nama guddaa miti. No ina amma nuti anam akkaataa diiditti jaalatuun keessan bareeda ta'ee akkaataa itti jaalala keessan ibsatan kun sirrii miti jedhaa jira. Hin jaalatina baga jaalattani. Namni tokko dhaggeeffadhu gaaf namni tokko siif jaalataa tokko sitti hinaafa. Jaalalli onni irraa madditi. Waan jaalala jechuun kennaa rabbiiti malee asli waan bitatanii miti mallaqaan hin bitamtu. Osoo mallaqaan bitattee isin bitannee as fidannaa beeki jaalala. Si galee jaalalli kennaa rabbiiti. Rabbitu nuuf kenne. Kanaafiyyuu nabiin kennayyuu Aishaa ennu Khadija waggaa 40 fuudhinni waggaa 25 si galee jira. Umriin murteessu asli. Umriin murteessu jaalala. Maal taate si'ati waggaa 27 maan nu baratte re'ati biyya Chaayinaa deemtee nu arrabsuufi moo nu barsiisuufi maal taate qo'ate? Okay, hayyee anama bar umrii keessan guguddaa hin jenne. Umriin daa'imaan umrii waggaa 22 Nasra nama waggaa 25. Nasraan 25? Nasraan 22 waggaa 3 na caala. Okay. Situra daa'ima ayda. Ani xiqqoo isin irra jira. Okay, ibtu ina. Ani kan jechaa jiru I am feared. Kuma dhugaa ani hin jaalatinaa miti. Maa jaalatanii miti. Garuu isin nama jaalattan tokko argachuuf karaa namni sun deemuu qabdanii jechaa jira anamma. Proogiraamii ati amma akka doktora keenyaa nama qaalii kee fuudha. Akka doktora keenyaatti akka barataa waggaa 27 biyya Chaayinaa nu baratteetti akka barsiisaa hayyuu jabaa keenyaatti gorsa ati nuuf dabarsitu. Maa jaalattanii damoo jaalala keessan maan ibsatinaa sooshaal miidiyaa irratti baatanii jetteetiin nyaata kennaa fi suuraa kenna gabbaaftee nurraa caffarra. Lakki ani maa jaalattan jiraa jiru walla. Maaliif jara jaalachuun mirga namni tokko amma iftuun abbaa feete Ustaazraayyaa abbaa macaa jaalachuun Shaabinee biroo jaalachuun Ustaaz Ibsaa jaalachuun abbaa feete jaalachuun mirga keessa. Maaliif jaalalli kennaa argachuun mootu argachuu dandeetta argachuu dhabuu dandeetta si galee. An ka jedhaa jiru nama sheekaa tokko ati amma fakkeenyaa fi asirraa dhugaadha dhiyeenya kanallee dhiifte iyyuu maashaallah ati sheeka jaalattee dhiifte duraan walumaan sirbaa turre nama wajjin arrabsaa turre amma immoo nama sheekaa gaafa jaalattu kara masjiidatti deemuu heddummeessuu istigfaara heddummeessuu qara'uu waan akkasii sanirraa rabbii kadhachuu karaa keessatti isuuta sagalee bareeffatte
gaafachuu barbaachisa malee miidiyaa irratti amma otomaatii ishee kafeete jaalatte namni deebii kee kana fi deebisu hin jiru jedhee waan amanuuf isin gorsaa jira. Jaalala keessa karaa keessatti dhoofadhaa yoo rabbi isinii carraa keessa bokkoraa jechaa jira hanga baamatti yaadni injimaa jaalattanii miti. Si ta'e kuna. Yaa ta'ee jira. Fudhannaan. Barra koomaa seeta beekta ta'oo maatii dhuunfaatti mana xiqqishootii fuudhanii sooshaal miidiyaa irratti ol baasanii wanti ati jettu kun dhugaadha keessaan murteeffannaan keessaanii sooshaal miidiyaan addaan nama baasa malee nama dhiiga malee nama ni ijaaru kun nama dhugaati. Afrikaa nama dhugaati. Galatoo. Thank you. Bakka ati keessan oofadhu. Ati keessan oofadhu. Bakka kootu. Yeroo tokko si buttee ol baafti barra koonsan ta'e asichaa beekta wajjin. No. Keessumaa immoo Kooriyaan. Homaa rakkoo qabu yoo akka dhaabbii Oromoo osoo siin deebiin hafellee yoo siin deebiillee ati jaalala kee eega jaalatte nullee du'aa isii goona. Mana barumsaa daqiiqaa 10 gabbaa'ee dhageeffadhutti mana amma gaafii kiyya keessan gaafadhee jira keessan goonaa deebuu dide gara keessaatiin si dhiyeeffadha. Dirqama wanni kun gaafiin kiyya naa deebuu qaba nama kiyyatti akka Nasraatitti amma Nasraat gaafiin deebi'eef jira sheekonni dubbatanii jiranii ni kaanii hidhanii fi keessan dubbinaa dhumattu bakka sooshaal miidiyaa irratti wanni nu baasan hin jiru. Akkanuma akkana. Karaa keessatti Ingilizanyaa I study with you waliin dhaabata. Akkas bakka jabaan akka feete nu godhi maali akkuma feete godhi achi nu baase yaaki. Naqi keessa barbaada. Habibti. Amma rabbisi. Nasra kot. Nasra, where is Nasra? Nasra tidak wala fida. Nasra kot. Nasra mataa jabaatti. Shamarran keenya keessa warra namni akka Nasra mataa jabaatu hin jiru yaa Rabbi qajeelchi. Yaa Rabbi Nasra qajeelchi. Abbaa abdii kanatu iyyuu wajjala Nasra. Nasra raggaxamuu qabdu yoo dhuftu. Duula warra miidiyaa miskiina. Ay jarraa koo jedhee abbaan lataa. Aboo jaartii ta'uudhaan qabatu qabama. Dhugaa jirtu. Abboo mucayyoon abaaramuu deemti. Sheekarra firaankii hojjechuu jechuun salphina gorsee dadhabe yeroo meeqa wajjin haasa'u jirra sa'aatii meeqa. Amma dalaa fi seenne halkan guutuu wajjin haasawaa bulle mucayyoo dhiisii naan jedheen aboo dhiyoo tana jettaan jiru ati maraatte naan jettu. Har'a telefoona haasofsiisuu ture. Wallaa billaa. Video itti haasayaa turte. Har'a maal har'aa naaf siin jaartaa jaartee mee hin beektu. Maalidhaan rakkoon nuti natti himaa maalidhaan rakkoon natti himaa. Qooyi raache. Bakka namatti abaarisaa mucayyoon firaankii sheekarratti hojjetanii uummata girgirriitti buusinii yoo dargaggeessuma wayii irraa danqaraa keessaa fuudheetti wannaa jettellee gaariidha. Kontiraati kiyyaaf kan kee xiqqishoo lallaafee jira waan ta'eef bakka xiqqishoo ajandaa godhadhee akkasitti uummata torbaan tokkoof burjaajeessuu barbaada. Folwarri kiyyalleen xiqqishoo dhiyoo sana deemutti hin jiru bakka viidiyoon kiyyalleen laayikiin tuqamutti hin jirtu bakka saniifuu dhiiga dhaabuu qabaa uummata kana ka jettu. Gorsee dadhabe abboo haadhatta abaarese mucayyoo. Isa dhugaa rabbiin sitti argu dhuguma bilbiltee fi mo'aatee amma dubbii sobaa jirtan. Har'a akkamiin soba dubbadda rabbii jedha akkamiin soba dubbadda guyyaa meeqa kadhachuun jira. Daarektii wajjii bilbilaa mee naafsiin. Maatiin jettare? Ajandaa uummata hin beektame har'a Nasraan waggaa meeqa ka miidiyaa kanarra waliin jirtan akkasiin ajandaa malee waan biraan feene. Maal wajjin jiraattee kaayiroo iyyuu wajji ana dura iyyuu wal beektanii. Waan shakkii qabu waan dhugaa jirtu sanii maal dhugaa dubbatanii jibbamu wayyaa soba dubbattee jaalatamu irra. Dhugaa kana Anaaf siin bu'aa bahii meeqa waliin dabarsinee irra geennee jirra garuu kanarratti adda bahuu deemnama. Jaalalli keessan sun kan dhugaati moo kan sobaa ture? Keenyayyuu fekka. Viidiyoodhaan abbaa abdii viidiyoodhaan yeroo haasoftan galgala moo akkamittis maalidha viidiyoodhaan yeroo haasoftan akkami ta'a? Maal irra jaartiin sa'aatii kamuu yoo waliin haasofte viidiyoon haasofte wannaan haasofte takkumaa miti akkuma feene hin mirkaannayyuu nuti barcaa goonayyuu viidiyoon.
Isin alkan waliin video Gaaffii wasaanyiin qaba jaarsa qilleexaamiin jirra bashiin qoy. Qoy amma fakkeenyaaf ati yeroo ishee viidiyoo bilbiltu akkam bakka amma rafteetu moo maal kaafee maal akkamitti viidiyoo daawwatte? Maal jaasaaf jaartiin viidiyoo wajji haasa'uu duraan warra akka hin ta'u bara kana. Amma ka gastii keessa jiru kana yoo wajjin haasofne it is not good. Yoo ammoo viidiyoo wajji haasoftan is very professional exactly is lab. Maalitti abaabdi connection kooti moo kan keetu? Biyya sirri jira. Nazra jala jirta nazra koot. Mee abbaa abdii ati amma akka nama jaarsa isii ka durii tokkotti maal jettaa nam yaadnati qabdu maayin? Sheekarraa diliin fudhatinii jedhaan sheeka sobdee si jaaladha jettee isallee yaada kee galchitee bakka qalbii isaa bakka keetitti hiite akkasitti waan biraa kee galchitee uummata miskiina miidiyaa kana girrigirri itti buuftee dilii sheekaan fudhatin jedhaan akka nama tokkotti. Ati maaliif dhiifte? Hin dhiifte moo waluma jirtan jaalala keessa walumatti jira? Duraanuu kontiraata jaalala kiyyaaf kasii. Okay. Kontiraanni keessanii dhume? Yaa kontiraanni dhume anaa miskiina biyya baqaa kee jiru doolara 300 tokkorraa nyaaddee ji'a 3 tokko faarsee doolara 300 ammootinu ji'a 3 faarsee ergasii ammoo kontiraanni sii dhume naan irraa callisee bakka firii naasir biyyannaan hin didee achumaan kontiraanni keenya dhume jaalaltee isa jirti mucaa maraa taase. Yoo inni jaalalee isaa dhufti. Naan jeefti narra guddoo bar muciyyoon humna tiyya oli. Fuudhee eessa geessa? Isin na horata moo anatti si horata? Yoo anaaf isii wal biratti argan amma turu uummatan ta'e moo naan jedhanii gadi nan dhiiftu yoo Oromoon. Sira guddoodha. Maraa taatiin 35 umriiti. 24 yoo ammaa akka seenu jira. Maraattu ati. Jaarsa qilleexaamii gaaffii koo gidduutti maa galta qo'an yeroon gaaffii wasaanyiin gaafachaa jira miti moo? Viidiyoo biraa maa tartuu viidiyoo irratti maaliif fookasiin gootan viidiyoo waa'ee viidiyoo? Gaafadhu miti qorannoo beeku. Dhiifama abbaa koo viidiyoo biratti si deebisu haadha goonni itti mana kana kana. Gaafadhu. Viidiyoo kamii? Abbaa. Isa viidiyoodhaan haasoftan sanatu akkanee isarra deebiin nan danda'a. This is provide bro. Nama wal kabajisan tokko wal jaalatan tokko waan keessan haasoftan takka miidiyaa irratti as ba'aa sun diqishoo qaanyiidha beekta. Ani yoo manas baasisi jedhaa. Osoo wal dhabdanillee jaalala waliin dabarsitan san kabajuutti respect. It is very professional. Yes, exactly professional. Ani baasii yoo man jedhee akkamitti miidiyaa irratti baasta tiktookiin cufasa baasta kana. Amma haga kanayyuu dubbachuun kiyya akkasiin agartee sheekarraa diliin fudhanneef malee kun amma yoo dargaggeessa tokko taate ittuma dhiisaa ammoo sheeka kabajamaa jaalatamaa bareedaa amalaanis gaarii ka Oromoon guutuun jaalattu Oromoo qofaame duniyaan guutuun jaalattu sani hogguu ammoo tinuu intalti kalee kofoo keeyyattee waliin sirbaa turre irra si jaaladha jettee maqaa sheekaa nyaachuun it is very dangerous. Warri qabriileen dubbatee jira. Amma qoy maalidha dubbiin isti jaarsa qilleexaamii asliin natti mimi amma asliin maaltu natti tola seete amma fakkeenyaaf amma ni ifa banaa godhaati waan sodaataaniifis minaamin miti garuu maal isaan natti tola seete amma fakkeenyaaf guyyaa tokko haati faatee maal jette laayif irratti dhuftee ana raachuu koo yommuu si argu asliin kasala natti fakkaate na dhagaartu dhagaar akkasitti amma kun amma dhugaadha amma kun soda. Soma guddaa maka balleessira kun. Maka balleessi ati garuu kanaan taphasaa caateefaa aarteefaa girrigirriin kaase. Gaaf tokko immoo yommuu raachuu argu asliin roboota natti fakkaata amma mucaan tokko dhufte. Ati maal jedhe kun soba ati roboota fakkaataa sodaa qilleexaamii roboonni diimaadha si jabba. Garuu ati kanaan amma aartee taphasaa caatee girrigirrii kaafteetta. Kaaf.
baalaayee darbite. Kana dhaaraa dummaan argite amma sodaa qilleetaan. Amma ijoolleen keenya rakkinni isaanii baalaayee walii darbuun beekan argite. Meeshaa amma maaltu ta'e amma sirriitti naasa daddaaba qanii moontini akkumtoo non gurgudha. Maalidha amma maal taate nasraan keenya maal taate? Amma Nasraa fi ijoollee amma suuraa wal biratti argitu kana lamaantu abbootii amantii gurguddaa jaalala. Jaalalli nu qabee jiree viidiyoo jaalala. Amma mirga isaaniiti kaa? Jaalalli mirga garuu maaltu jira beektaa raachi amma gara amantiitti yoo dhufne ijoolleen kuni yeroo baay'eedhuma waliin waan amantii faallessu dalagan. Surreen deemanii surree amantii kennan dhoogaa qalamii fuulatti dibatan dhiira shawwaduu amantii kennan dhoogaa nama arrabsuu amantii kennan dhoowwaa hin sirbanii sirbuu amantii hin dhoowwaa erga jaalachuu keessan sirriidha waan amantii abbaa amantii tokko argachuu fi waan amantii dhoowwitu kana dhiisaa jaalala keessa suuta ibsadhaa jechaan gorsaa jirra malee jaalatina jechaan hin jirru. Ammasin gorsaa jirtu ka? Gorsadha. Gorsa. Garuu akkan gorsuun kun baay'ateera. Garuu haa ta'u baqa. Amma ani immoo maalan jedha seetan. Yaadni keessatti sirriidha amma. Isaan amma akkanatti fakkaatutti hin jaallanne. Inni jaallanne fikiriin nu kasammaa'eedhaan malee harruma fuudhatu abbaa manaa keenya lamaan tokko fuunaa namni hin jenne miti. Harruma fuudhuu barbaadna jiran nuti dhiyaasuma dhaasaa faayidamuu keessa Itoophiyaa dhaquu dandeenya jiran jarri Itoophiyaa jiranii baroota jaalataman kun. Namni Itoophiyaa dammoo namni biyya alaa jaalate taanaan itti kennuudha. Kaan morakkisaa dhabis. Akkas taanaan baguma jala dhaabbattanis. Namni Itoophiyaa jiru baay'ee dirrees dubartis diyaaspooraan gaafannaan ishii machee hin jedhu. Gaafii qaba. Amma dhaga'uun kun yeroo tokko Mansuur jaalattee Mansuur sagalee isii dhaga'uu dhibbaan dhiibte kun hojii galchaa yoominaaf ta Mansuur sirbite tokko. Abdii kutattee dhiibte wantaani jaalachuu rakkoodha jettee kun ergatti as jala jirti yoominaaf.